Arbor, 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 arbor online school. Hayyee jirra jirtu hordoftoota teennaa kabajamoof jaalatamoo arrammoo saayitii tokko wal isin barsiisuuf deemaa jira. Saayitii kana mee bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Saayitiin kun maal irratti hojjennee maal irraa arganna kan jedhu asumaan kallattiin mee gadi tuqee kan isinitti agarsiisu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin ta'an hordofaan affeerraa keenya. Egaa saayitichi kun saayitii investmentiiti. Investii irratti godhuu qofaan trxmining.farm.com jedhama. Liinkii isaa isinii kaaya jechuudha. Liinkiidha yoo seentan boonasii argattan waan ta'eef. Egaa mee gara jalqabaa kana ol dhufuudhaan user account kan jedhu kana tuqna. Keessa isaa waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Saayitichi kun maal hojjeta akkamitti hojjeta kan jedhullee tokko tokko isaatiin waliin ilaalla jechuudha. Egaa asitti mining erga godhuu eegalee doolaara TRX gara doolaaras gara TRX yookiin immoo kaaraansiiwwan asirratti jiran kanneen Tron, Bitcoin, Ethereum, Doji, BNB, Tether, Cash, Litecoin tan ammoo boonasii 0.3 isinii kenna jechuudha. Namni tokko yeroo jalqaba galmaa'u isaan kanneen hundaanuu hojjechuu ni dandeessu jedha. An garuu invest kan irratti godhee TRX ture jechuudha. Kan irraa baase kun asitti 156.3 TRX irraa baaftee jirtanaan jedha. Asitti immootu TRX 192.8 tokko irra jira jedha. Ammallee maayiningiin hojjetaa jiran dhaabanne jechuudha, kuufamee jira. Tan amma gara nafideetiin gara TRX jijjiiramee taa'aa jirtu immoo 22.4 mee isii tana baaseetiin akkamitti TRX bilisaa argachuu akka dandeenyu invest godhuudhaan maayiningii kenna irraa akkamitti argachuu akka dandeenyu san qofaa miti tokko siitingii isaa kan asirratti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Mee buy miner kan jedhu kana tuquudhaan kan bittanii yeroo jalqaba invest gootan jechuudha. Isii tana ni cuqaastanii erga isii cuqaastanii booda isiniif bana jechuudha. San booda kam irratti invest godhuu barbaaddan isiniin jedha kuno haala kanaan isinii ka'a jechuudha. Fakkeenya TRX 200 invest yoo gootan gigaheerzii 2000 fi 2000 isinii hojjeta. TRX 22.2 guyyaa guyyaan argattan jechuudha. Guyyaa 30 fi immootu TRX 500 yoo gootan gigaheerzii 5000 isinii lakkaa'aa 22.5 ni argattu jechuudha. Guyyaa 30 ammallee TRX 5000 yoo gootan gigaheerzii 50 isinii lakkaa'aa guyyaa guyyaan TRX 300 ni argattu jechuudha. Kanaaf tokko isaatiin haaluma saniin deemnee hanga isa xumuraa yookiin immoo isa saglaffaa irratti arginu bira yoo geennu TRX miliyoona tokko yoo irratti invest goone gigaheerzii inni nu lakkaa'uun gigaheerzii miliyoona 10 nu lakkaa'a jechuudha. Gigaheerzii miliyoona 10 nu lakkaa'a jechuun guyyaa guyyaan TRX 8,000 baafanna jechuudha. Kanaaf haala salphaa kanaan invest godhuudhaan haaluma baay'ee salphaadhaan isii tana qofa gad cuqaasuun yookiin immoo ka barbaannu san gaditti cuqaasuudhaan deposit bakka jedhudha inni make deposit kan jedhu kana fakkeenya isinitti agarsiisuu kan 500 kana tuqee gaditti cuqaasuudhaan kiyya dura godhee jira waan ta'eef naaf hin banu jechuudha. Gadi cuqaasuudhaan haala kanaan isinii dhufa. Ergasii gara xumuraa kana gadi dhuftaniitiin iddoo kanatti kunoo send kan jedhu tuqxanii spend kan jedhu yogguu tuqxan spendiin tun maal gooti TRX asii filattan kana akka itti guuttan isin gaafatte jechuudha. Fuula itti aanutti adreesii isinii kenna. Hayyee itti aanee withdrawal fund kan jedhu kana ilaallu. Withdrawal fundiin kun maali? Isa ilaallame amma mootu namni tokko hojjetee erga geessee booda kuusa qabu kanneen keessaa withdrawal fundii kan barbaade filatee kuusa asirraa qabu keessaa withdraw godhuu danda'a jechuudha. Eenyummaan yeroo jalqaba seenuu asitti 0.3 LTC inni kennamaaf Litecoin jechuudha. Litecoin kana baafachuu ni danda'a yaaliidhaaf yeroo jalqabaatiif. Itti aaneetiin kan invest irratti godhe keessaa kan qabu kaaransii qaburraa baafachuu danda'a jechuudha. Sadaffaa irratti immoo your miner jedha. Mee your minerii kana haa ilaallu as bira dhufne. Your miner kan jedhu tutorialis ni qaba kuno asitti. Tutorial jechuun guutumaan guututti akkamitti akka gootan akkamitti akka irraa baafattan isin barsiisa jechuudha. Your miner bira dhayname hanga nuu banuu ni eegnaa. Your mineriin banaa jira jechuudha. Your miner jechuun ani hanga kam miner godhee hangamtu miner naa ta'aa jira kan jedhu san ilaaluu dandeessan jechuudha. Asitti maal jedha 200 invest irra gootee turte naan jedha. Asitti mootu 177.6
siif gahee jira kan siif deebi'e. Asitti immoo 10 deposit yoo goote 0.8 ni argatta guyyaa 191 sa'aatii 7 jechuudha. Kuni haala investmentii keessaniitu murteessaadha. Gosa investmentiitu garaagarummaa qaba waan ta'eef. Asitti mee history earning history kan jedhu haa ilaallu. Earning history bira yogguu dhaqnu akkamitti akka nuu kaffalamee fi waa'ee earningii kana guutumaan guututti nutti agarsiisa jechuudha. Kunoo haala kanaan tokko isaatiin guyyoottan naa kaffalame kunoo guyyaan irraa baafadhellee 0.3 kan kaleessa baase hanga si'as maaltu akka naa kaffalame asitti guyyaa nuu kaa'ee jira. Guyyaa 16 guyyaa 25tti nuu kaa'ee jira jechuudha. August 16 hanga August 25 jechuun kaleessa guyyaa kaleessaati. Har'a August meeqarra akka jirru asumaan laaluu dandeenya. August 25 jechuudha hanga har'aatti kan mul'ise. Egaa haala kanaan tarreedhaan isiniif kaa'a jechuudha. Wanta argattan kan kijiba hin qabne kan wal sobuu hin qabne jechuudha tokko isaatiin. Referral system jedha. Isiin tun immoo kan nama biraa ittiin affeertan yookiin immoo nama biraa yeroo affeertan namni sun yeroo galmaa'u boonasii irraa ittiin argattan jechuudha. Hanga ammaatti nama tokko hin affeerre sababni isaas qulqullummaa isaa dhugaa ta'uu isaa ilaaluudhaaf jedheeti jechuudha kan ture. Eeyyee inni kaffala ofii kiyyaa laalee jira xumuree jira jechuudha. Liinkii kan ammoo gara xumuraarra isiniif kaa'e jechuudha. Liinkii tana gadi cuqaasuudhaan gadi qabdaniit kooppii kan jedhu isinii dhufa. Haala kanaan fuutanii isinis liinkii tana namaaf sheer gootanii. Egaa asitti immoo promo material jedha. Promotional illee ni qaba jechuudha. Promo material meeshaalee promotionaaf qopheesse jedha. Isa jechuun referaalii liinkii keessan asii fudhachuudhaan kanneen nama affeeruu dandeettan jedha. Liinkii duraa sanii jechuudha. Liinkii san fudhachuudhaan nama affeeruu dandeessu. Egaa liinkiin promotionaa as bira jirti kunoo kooppii jedheenii jira. Liinkii duraa sanii jechuudha. Asitti illee isinii fida waan ta'eef tokko isaatiin asitti isinitti hima kunoo haala ittiin nama affeertan. Haala ittiin immootu yeroo nama affeertan komishiina irraa argattan komishiinota akkamii akka argattan tokko isaatiin as isinii kaa'ee jira jechuudha. Yeroo kenna qusachuudhaaf akkamitti akka galmooftanii fi liinkii kanaan akkamitti hojjechuu akka dandeettan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Gara xumuraa irratti dhibbatti viidiyoo kanarraa akka milkooftan abdii qabaa. Amma immootu waan argadhe kana akkamitti akka baasu kunoo maqaan guutuun as jira jechuudha. Haala kanaan guutumaan guututti adreesii barbaaddan adreesii liitkoinii yeroo baasu barbaadu itti guute akkamitti adreesii liitkoinii argachuu danda'a akkamitti immoo adreesii tiroonii TRX argachuu danda'a kan jedhuuf viidiyoo yeroo duraatiif TRX irratti yookiin immoo Trust Wallet irratti dalage seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Viidiyoottan kan koo kan YouTube kiyya jala jiru gadi deemuudhaan barbaaddanii akkamitti Trust Wallet bananneetiin adreesota kanneen argachuu akka dandeenyu kan jedhu achirra jira jechuudha. Egaa user settingin isa kana fakkaata. Email kiyya wanti maqaan kiyya guutuun asirra jira jechuudha. Haaluma salphaadhaan argachuu dandeessanii. Mee kan itti aanu immoo account security kan jedhu bira dhaqna. Accounticha keessan immoo isin akka baay'ee cimaa ta'u yookiin immoo accountiin keessan salphatti cabee namni biraa akka isin jala seeneetiin withdraw godhuu hin dandeenye taasisuu dandeessan jechuudha. Kanaaf account security kana ilaalleet kallattumaan amma garam deemnaa akkamitti withdraw goona kan jedhu bira dhaqna jechuudha. Gara xumuraa irratti boonasiin ni jirti. Boonasii gara xumuraa irra jiru ilaaluuf argachuufis hanga xumuraatti ilaaluun immoo dirqama taati jechuudha. Detect IP address jedha kunoo asitti IP change sensitive disable jedha. Detect browsers change disable jedha. To verification to factor authentication እዚህ ጋር as bira jirti jechuudha. Inni kun immoo to your secret code jedha. Koodii keessan kan iccitii jedha jechuudha. Bakka kana yoo barbaaddan screenshot gootanii kaattanii akka yoo tasa liinkiin isin jalaa bade saayiticha kana haaluma salphaadhaan deebitanii argattaniif. Kanaaf haala kana fakkaata jechuudha. Mee har'a immoo kallattiidhaan karaa withdrawal fundiitti deebina jechuudha. Fundii baasiitti deebina. Baasii kenna goonee waliin haa ilaallu jechuudha. Yoo barbaaddan haala kanaan isii tana tuuxanii baasii gootanii yoo barbaaddan user kan jedhu tuquudhaan kallattumaan baasii asirraa ajajuu dandeessan jechuu kun gara olii kanatti isinii kaaya withdraw jedhee.
Mee har'aa 22.4 jirtu tanaa baafnu isii tana tuquudhaan as biratti TRX kanattu jira ongoona jechuudha. Mee as kaleessa isinitti agarsiisa. Isii tana ongoona yeroo gadi tuqnu on taati. Haala kanaan ol nu taatee jirti. As biratti immoo gara xumuraa irratti maaltu nutti dhufa? Akkuma isii on gooneen as biratti on gooneen asitti inni maal jedhee nu barreessa? 20 jedhee nu barreessa jechuudha. 20 jedhee ka barreessu kana tuquudhaan 22.4 TRX jennaan innuyyuu nu barreessa jechuudha. Isii as jirtu tana baasuu barbaade gara teessoo kanaatti adreesiin keenya ka dura guunne as jalatti dhufee jira. Amma request kan jedhu kana tuqna jechuudha. Requestii tana tuqna. Isii cuqaasnee jirra. Kallattumaan isii tana amma 0 nu taasisa jechuudha. Kuno confirm kan jedhu dhufee jira jechuudha. Adreesii kanarratti baasuu heddaa withdraw fund godhu heddaa 22.4 naan jedha. Confirm kan jedhu tuqame. Confirm kan jedhu akkuma cuqaasnee maal godha? Isheen tun guutumaan guututti fii takka hin qabu jechuudha. Wanti nurraa muratu hin jiru. Asitti ilaalta yoo ta'e amma kunoo TRX'n 0 ta'ee jira jechuudha. Akka wantiin kiyya hundi isaatu 0 ta'ee jira. Homarraa hin qabu. TRX qabullee 0 godhee jira. Garuu maayiningiin itti fufee jira. Maayiningiin hin dhaabbatu jechuudha. Guyyaa hin xumuranne waan ta'eef kontraata guyyaa 10f invest irratti godhe hin xumuranne waan ta'eef lakkaa jira kunoo asitti 0 jedha baalaansiin irraa baasee jira jechuudha guutumaan guututti. Garuu asitti maaltu jira? Ammallee ka lakkaamaa jiru jira jechuudha. Waliigala kan baafte naan jedha kunoo 178.7 TRX baafattee jirta naan jedha. Egaa isinillee geeggaa heerzii 2100 TRX 200 itti godhuudhaan baasii baafachuu dandeessanii. Namni haarofte yoo geeggaa heerzii meeqa qaba hojjettan 100 takka qofa boonasii isinii kenna jechuudha. Geeggaa heerzii 100 takka firillee hojjechuu dandeessan. Namni TRX bitachuu barbaaddan yookiin immoo TRX argachuu barbaaddan koomentii irratti naaf barreessaa. Na argachuu dandeessu. Telegiraama kiyyas koomentii irra isinii gara gadiitti description irra isinii kaaya. Koomentii irratti na barreessaa. TRX namni argachuu yookiin immoo bitachuu barbaaddan bitattanii irratti invest godhuudhaan bu'aa guddaa jalaa argachuu dandeessan jechuudha. Garuu saayitoonni kunniin wanti ani isinii dhaamu fedhii keessaniin invest kan irratti gootan. Sababni isaa saayitoottan tokko eegalanii yeroo gabaabaa qofa qilleensarra turan waan ta'eef jalqabaaf bittanii yeroo jalqabaat irratti yoo irratti gootan akka viidiyoon kun maxxaniin argitanii yoo irratti kan gootan taate irraa milkaa'uu dandeessu. Yoo isinitti tole ta'ee sa'aatii barbaaddanitti irratti invest gootanii irratti hojjechuu dandeessanii. Yoo hin ta'in immoo free mining irraa argachuu dandeessu. Garuu irratti invest godhuudhaan daddaftanii irraa jijjiiramuudhaaf waan qabdaniin TRX qabdan hanga qabdan irratti invest godhuun bu'aa gaarii jalaa argachuun sun mirga keessan isiniin jechuun barbaada. Irratti invest hin godhinaa. Qorattanii ofii keessanii tolchitanii ilaaltan malee jechuudha. Waan ofii qoradhee ilaalee argadhee irra baase qofaaf isiniif hime malee akka isin irratti invest gootaniif miti jechuudha. Kanaafuu viidiyoottan leetastii ta'an viidiyoottan babbareedduu viidiyoottan gara xumuraa irratti isiniif maxxansu hedduutu jira. Viidiyoottan sanii yeroo yeroodhaan hordofuudhaan Arbor Online School waliin ta'uun isinillee haalan irraa milkaa'uu dandeessan yoo yeroodhaan kan irratti invest gootan taate jechuudha. Garuu saayitiiwwan baay'ee turan yookiin immoo viidiyoottan an maxxansee yeroo dheeraa turaniif irratti invest gootanii ofii keessanii osoo hin qoratin irratti yoo invest gootaniitiin riiskii yookiin immoo muudannoon biraa isin muudatee ofuma keessanii itti gaafatamtan jechuudha. Sababni isaas yeroodhaan wanti hunduuyyuu kan hojjetamuu qabu. Kana fakkaata jechuudha. Withdraw goone kan ammoo mee gara waaletii kiyyaa seenuu waliin haa ilaallu. Egaa achi withdraw godhuudhaan gara na ba'ee ture jechuudha. Mee withdraw godhee kan achi ajajisuun kan kaleessaati kun fakkeenyaaf 156 kunoo kan kaleessaati 156 kanarraa hoo withdraw kan ajaje dhufeef hin dhufne isaa refresh godhuudhaan ilaalla jechuudha. TRX 22.4 sun as dhufeef hin dhufne isaa haala kanaa waliin ilaalla jechuudha. Kun kan kaleessaati doolaara 10 kaleessa withdraw godhee gara na dhufte jechuudha. Kan kaleessaati kunoo successful jedha doolaara 10.25 eda'uu jedhee galee jira jechuudha. TRX'n kun kanarraa hoo kan duratti ajajni sun doolaarri 22.4 asirra dhufuu qabda jechuudha. Dhiifama TRX 22.4
Garana dhufuu qabdi jechuudha isii kanarratti dabalamti. Hanga gannuu dhiifamee neetwoorkiin nuuf seensisuuf ni eegna jechuudha. Egaa gadhiifamtee jirti jechuudha. Egaa gadhiifamtee jirti. TRX 22.4 kan achi withdraw goone doolaara takka tuqaa 4 nuuf galtee jirti jechuudha. Egaa kana fakkaataa baalaansii kiyya irratti dabalee jira kuno kana fakkaata jechuudha. Haalli withdrawal illee baay'ee salphaadha. Yaadaaf gaafii komii qabdan kamiyyuu gama keessatiin gaafachuu dandeessu jechuudha. Akkasumas gama telegiraamaatiin gama xumuraa diskiripshinii viidiyoo kanaa irras dhaquudhaan yaada fi gaafii qabdan kamiyyuu nuuf dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Turtiin har'a saayitii kana waliin isin waliin taasisee kan hanga ammaa ture kana horaa bulaa isiniin jedha. Arbor, 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 Arbor Online School.